Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa baatee ganda Awaaritti piroojeektiin ijaarsa riqichaa laga Harboo irratti hojjetamaa jiru bakka itti gaafatamaan biiroo daandiiwwan naannoo Amaaraa Dr. Gaashaw Waqaa dabalatee hooggantoonni hojii mootummaa naannoo godinaa fi qaamoleen dhimmichi ilaallatu aanichaa biroon argamanitti daawwannaan taasifame. Itti gaafatamaan biiroo daandiiwwan naannoo Amaaraa Dr. Gaashaw Waqaa daawwii kana irratti akka dubbatanitti piroojeektiin kun mootummaa naannichaa sadarkaa aanaatti piroojeektii guddaa akka ta'e kaasanii bara baajatichaatti xumuramuuf deeggarsa barbaachisu daawwii taasifame akka ta'e ibsaniiru. Kominikeeshinii aanicharraa odeeffanne. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Artummaa Fursee ganda Iddoo Madineetti nageenya keessoo gandichaa cimsuuf waltajjiin marii hawaasaa bal'aa taasifame. Itti gaafatamaa waajjira misoomaa magaalaa aanaa Artummaa Fursee obbo Anwar Ibraahimii fi obbo Adam Waddadaruu argamuun hawaasa gandichaa bal'inaan bahuun rakkoo nageenya keessoo gandichaa darbee mul'atuuf cabniin keenya eessa jedhuun gadi fageenyaan qorataniiru. Dhuma irratti caasaa gandichaa bifa haaraatiin gurmeessuun ijaarsa caasaa gandaa cimaa ta'e muudama laachuun golabameera. Odeeffannichi kan kominikeeshinii aanichaati. Bulchaa olaanoo naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbada dabalatee hooggantoonni olaanoo naannichaa misooma kooriidarii magaalaa Dasee daawwatan. Daawwannaa kanaan misooma kooriidarii Dasee Waambaa Wuhaa Roobit Walloo Bahal Ambaatti ijaaramaa jiru ilaalaniiru. Misooma kooriidarii kun daandii biskileetaa fi lafoo dabalatee bakkeewwan bashannanaa biroo dabalatee ijaaramaa akka jiru ibsameera. Yeroo ammaa aspaaltii uwwisuun kan jalqabame kiiloomeetira 1.8 akka dheeratu himameera. Hawaasni magaalaa hojii kanaaf maallaqaan humnaa fi beekumsaan gumaacha guddaa taasisaa akka jirus eerameera. በክልላችን ወደ 2.2 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆን የመስኖ ፖቴንሻል አለን አቅሙ አለ። ናኖ አማራቲ hojiin babal'isuu piroojektota jallisii birmadummaa nyaataa mirkaneessuuf dandeessisan hojjetamaa jiraachuu biiroon naannawaa gammoojjii fi jallisii naannoo Amaaraa ibse. Naannawaa naannichaatti bakkeewwan jallisiif mijataa ta'an hojii piroojektota misoomaa jallisii ammayyaawaa babal'isuuf jalqabaman cimanii itti fufu jedhameera. Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo naannawaa gammoojjii fi jallisii naannoo Amaaraa obbo Ayyalleen Masaafin tajaajila oduu Itoophiyaatti akka ibsanitti naannichatti qotee bultoota mala ammayyaa itti fayyadaman misooma jallisii taasisuuf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. ሌሎቹን ደግሞ አፈጻጸማቸውን ከፍ ለማድረግ ነው ታቅዶ እየተሰራ ያለ። የሌማት ትሩፋት ኢኒሼቲቭ አብዛኛው በሴቶች ነው እየተተገበረ ያለው። ዱበርቶኒ ቆነቲ ሂርማቹን ፈየደሜሳኒ መርከኔሳ አከጅረን ዴታን ሚኒስቴር ቆና ዶክተር ሶፊያ ካሳኒመን ኤግዚቢሽኒን ሂርማና ዱበርቶታ ቆና ረቲ አገርሲሱ ኢፈቲ በነሜራ ዴታን ሚኒስቴር ቆና ዶክተር ሶፊያ ካሳ ወይተከን አከጀለንቲ ኦምሽቱማ ቆና መርከኔሱ ፊ ጉዲነ ዲነግዴ ኢትዮጵያ ሲያቺሱፍ ሆጂን ለሚሌ ሂርማቺሴ ኦጀተሙ ቀባ ኩማች ዱበርቶታ ደሜ ከነረት ቀበን ጉዳታው ካሰኒ ሶቺን ዱበርቶኒ ማዲ ጉቱ ፊ ቆነ መጋላ ረቲ ታሲሰን kan eeramu ta'uu dubbataniiru. Hirmaannaan dubartootaa fooyyaa dhufullee ammas ciminaan hojjechuun nurraa eegama jedhaniiru. እነዚህን ሴቶች መደገፍና የተሻለ ውጤት እንዲያገኙ ተጠቃሚ እንዲሆኑም መስራት ያስፈልጋል። ቦርዲን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ጋፊ ዞኒ አዳ ዲነግዴ አባደሜ ሄዱ ኢጃሩፍ ዲያቴ አሪቲን ገሮጂቲ አከገሉ ሙርቶ ደበርስ ቦርዲን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ዲሞታ ገራገራረቲ መሪያቹን ሙርቶ ደበርሴራ ዲሞታ ቦርድቻ ሙርቶ እረቲ ደበርሴ ኬሳ ቶኮ ካፒታል ዶላር ሚሊዮና 78 ኦል ረመዱን ዞኒ አዳ ዲነግዴ አባደሜ ሄዱ ኢጃሩን አባ ቀበኛ ዱንፋራ ጋፊ ዲያቴ ረቲ ታው ኢብሰሜራ ቦርድቺ ድምችረቲ በልናን ኤርገመሪያቴ ቦዳ ዞኒ አዳ ዲነግዴ አባደሜ ሄዱ ጀደሜ አካ ሞጋፈሙፍ warrin gaaffii dhiyeessan ariitiin gara hojiitti akka galan murteessera.